gaaffiin arfaffaan maal jedha? Firaakshinoota armaan gadii gara deesimaaliitti jijjiiruun deesimaalii dhaabbataa yookiin deesimaalii deddeebi'aa jechuun adda baasi jedha. Tokko irra sadii irraa yoo jalqabnu tokko irra sadii hiruudhaaf maal goona? Asitti gara hiruu dheeraa fayyadamne tokko asitti barreessina, sadii asitti barreessina jechuudha. Amma tokko kun sadiin gadi waan ta'eef sadiin ol ta'uu immoo qaba. 0 tokkotti daballa. Yoo 0 tokkotti daballu immoo asitti 0 tokko kaa'uu qabna jechuudha tuqaa wajjin. Amma sadii si'a meeqa baay'atee lakkoofsa 10tti dhiyaatu yookiin 10 ta'uu danda'a jennee ilaalla. Innis sadii baay'isuu sadiin meeqa? 9dha. 9 asitti barreessina. Si'a meeqa baay'isnee immoo 9 arganne? Si'a 3. 3 isaa immoo asitti barreessina jechuudha. Amma kana immoo walirraa hir'isna. 10 hir'isuu 9 meeqadha? Tokkodha. Tokkos keenya. Amma asitti tokko kanatti 0 dabaluu qabna akka sadiif hiramuu danda'uuf. 0 daballee yoo ilaallu ammas 3 baay'isuu meeqattu lakkoofsa 10tti dhiyaatu ta'uu danda'a. 3 baay'isuu 3dha. Innis 9 ta'a jechuudha. Lakkoofsi kun akkuma kanaan itti fufaa deemaa jechuudha. Akkuma kanaan itti fufaa adeema. 3 0 tuqaa 3 jedhee itti fufaa deemaa jechuudha. Kanaaf firaakshiniin kun firaakshinii akkamiidha? 0 tuqaa 3 kan jedhu kun firaakshinii akkamiidha? Firaakshinii deddeebi'aadha jechuudha. Firaakshinii deddeebi'aa jechuu dandeenya. Firaakshinii deddeebi'aa jechuu dandeenya. Kanaafiyyuu yoo ilaallu tokko irra shaniidha. Tokko irra shanii yoo hojjennu tokko irra shanii hojjechuudhaaf tokko asitti barreessina, 5 asitti barreessina. Kanas yeroo irru 0 tokko asitti daballaa. Yoo 0 tokko asitti daballu immoo asitti tuqaa wajjin dabaluu qabna. Amma 10dha. 5 baay'isuu meeqatu 10 ta'uu danda'a yookiin 10tti siqaa ta'uu danda'a? 5 baay'isuu 2. 5 baay'isuu 2 sana asitti 2 achitti barreessine 5 baay'isuu 2 immoo meeqa ta'a? 10 ta'a. 10 asitti barreessina. 10 irraa 10 yoo hir'isnu immoo 0dha. Hafteensaa 0dha. Kanaafiyyuu hafteensaa 0dha taanaan immoo maal jechuu dandeenya? Firaakshiniin kun firaakshinii dhaabbataadha jechuu dandeenya jechuudha. Firaakshinii dhaabbataadha. Kan itti aanu 6 irra 11dha. 6 irra 11s yoo hirru 6 asitti barreessina, 11 immoo asitti barreessina. 6 si'a meeqa? 0 amma 6 11 gadi waan ta'eef 0 tokko asitti dabaluu qabna. Yoo 0 asitti daballu immoo asittis ni daballaa jechuudha. Kana tuqaa wajjinna. Amma 11 si'a meeqa baay'atee lakkoofsa 60tti siqu yookiin 60 ta'uu danda'a jennee ilaalla. Innis 11 baay'isuu 5 haa ilaallu. 11 baay'isuu 5 meeqadha? 55dha. 11 baay'isuu 6 yoo goone immoo 66dha. 60 waan caaluuf isa 60 gadi fudhachuu qabna. 11 si'a meeqa baay'atee 55 dhufe? Si'a 5 asitti barreessine 55 immoo asitti barreessina jechuudha. Walirraa hir'isna. 60 hir'isuu 55 meeqa? 5dha. Amma 0 tokko asitti dabalanna. 0 tokko asitti dabalannee yoo itti fufnu 11 si'a meeqa baay'atee 50 ta'uu danda'a yookiin 50 gadi lakkoofsa 50tti dhiyaatu ta'uu danda'a jennee ilaalla. 11 baay'isuun isa kana yoo fudhanne 55 ta'a. 55 immoo 50 ol waan ta'eef hin ta'u. 11 baay'isuu 4 fudhannaa jechuudha. 11 baay'isuu 4 meeqa? 44. Maal goona asitti? 44 jenne si'a meeqa baay'isnee immoo 44 ta'e si'a 4 baay'isnee achitti 4 barreessinaa jechuudha. 50 irraa 44 yoo hir'isnu immoo meeqa ta'a? 6dha. Ammas maal goona? 6 11 gadi waan ta'eef 0 tokko asitti daballaa jechuudha. 0 tokko asitti daballa. 60 11f yeroo hirtan meeqa ta'a? Asitti hojjennee turre yoo 11 si'a meeqa baay'atee 60tti siiqaa ta'uu danda'a? Si'a 5 baay'ateedha. Innis 55 asitti 5 barreessina. Asitti immoo meeqa barreessina? 55 barreessina jechuudha. Walirraa hir'isnee meeqa arganna? 5 arganna. Itti fufnee yoo hojjennu 0 tokko asitti dabalannaa. 0 yoo asitti daballu 11 baay'isuu meeqaatu?
lakkoofsa 50tti siqu ta'uu danda'a. Afuridha. Isas hojjenneerra waan ta'eef 4 as keenya 5 as immoo 44 keenya 44 as keenya 44 50 irraa 44 yeroo hir'isnu 6dha. Asitti yoo hubattanii ilaaltan lakkoofsi kun wal fakkaataa deemaa jechuudha. Asitti 60 hir'isuu 55, asitti 60 hir'isuu 55, asitti immoo 50 hir'isuu 44, asitti 50 hir'isuu 44, asitti immoo deebi'ee 60 hir'isuu 55 jedha. Asitti kana jechuun maal jechuudha? Deesimaaliin kun akka kanatti itti fufaa deemaa jechuudha. 5 4 5 4 jedhee 5 4 jedhee bifa dhaabbataa hin taaneen itti fufaa deemaa jechuudha. Firaakshinii akka deesimaalii akkasii immoo deesimaalii akkamiidha jenneerra deesimaalii dhaabbataadha jennaa jechuudha. Dhiifama deesimaalii dhaabbataa otoo hin taane deesimaalii deddeebi'aa. Deesimaalii deddeebi'aa jennaa jechuudha. Deesimaalii deddeebi'aadha. 3 irra 4 yoo ilaallu 3 irra 4 yoo jennu 3 asitti barreessina 4 asitti barreessina 4 3 4 gadi waan ta'eef 0 tokko asitti daballa asitti 0 tokko daballa jechuudha. 4 si'a meeqa baay'atee 30tti lakkoofsa siqu yookiin 30 ta'uu danda'a jennee ilaalla. 4 si'a meeqa baay'ateedha? 4 baay'isuu 5 haa ilaallu. 4 baay'isuu 5 20dha. 4 baay'isuu 6 24dha. 4 baay'isuu 7 meeqadha? 28. 4 baay'isuu 8 immoo 32 30 ol waan ta'eef hin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu asitti 28 isa ta'e kana 7 asitti barreessina 28 immoo asitti barreessina jechuudha. Kanaafiyyuu 4 si'a meeqa? Si'a 7 yoo baay'atu meeqa dhufa? 28 dhufa. Hir'isuu goone 30 irraa 28 yoo hir'isnu meeqa arganna? 2 arganna jechuudha. 2 kanatti 0 yoo daballu 4 si'a meeqa baay'atee 20 ta'uu danda'a jennee ilaalla. 4 si'a 5 yoo baay'istan 20 argattu. Kanaafiyyuu 5 asitti barreessinee isa baay'atee dhufe yookiin 20 immoo asitti barreessinaa meeqa ta'a? 20 hir'isuu 20 0dha. Kanaafiyyuu hafteensaa 0dha jechuudha. Hafteensaa 0dha yoo ta'u immoo maaldha jechuudha? Deddeebi'ee dhaabbataadha jechuudha deesimaaliin kun. Deesimaalii dhaabbataa jechuu dandeenya. Deesimaalii dhaabbataadha. Kan itti aanu gaafiin 5ffaa deesimaalota armaan gadii keessatti gatii bakka dijiitii 4 himii jedha. Asitti 4 eessa jira jennee ilaalla. 4 eessa jira? As jira. Kana jechuun 4 mana meeqaa yookiin dijiitii gatii bakka meeqaa keessa jira? Kurnaffaa keessa jira jechuudha. Kun kurnaffaadha. Kanaafiyyuu isa kanarratti kurnaffaa jenna. Asitti yoo ilaallu 4 asitti argama. Bakki kun gatiin bakka isaa meeqadha jennee ilaalla. Asitti kun mana meeqaadha? Mana kurnaffaadha. Kun bakka dhibbaffaadha. 4 kan jiru bakka kumaffaadha jechuudha. Kanarratti kumaffaa jettu. Caarratti yoo ilaalle 4 as jira. Gatiin bakka isaa meeqadha jennee yoo ilaallu kun mana kurnaffaadha. Kun immoo mana dhibbaffaadha. Kanaafiyyuu 4 mana dhibbaffaa irratti argama jechuudha. Kanarratti yoo ilaallu 4 eessatti argama? Asitti argama. Mana meeqaa yookiin gatiin bakka isaa meeqadha yoo jennee ilaallu kun kurnaffaadha. Kun dhibbaffaadha. Kanaafiyyuu dhibbaffaa irratti argama jechuudha. Kan itti aanu 6ffaan firaakshinii makaa armaan gadii gara deesimaaliitti jijjiiri jedha. Kana deesimaaliitti jijjiiruudhaaf maal goona? Firaakshiniin kun firaakshinii maalidha? Firaakshinii makaadha. Kanas yoo ilaallu 3 2 irra 3 kan jedhu kana 3 2 irra 3 kan jedhu kana firaakshinii makaadha. Jalqaba maal gochuu qabna? Gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanas maal goona? Firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiru firaakshinii makaa firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiru kutaa 5tti barattaniittu
isa fayyadamnee yoo gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiirru maal goona? 3 baay'isuu 2 irra 3 baay'isuu 3 ida'uu 2 irra 3 goona. 3 baay'isuu 3 9dha ida'uu 2 meeqadha? 3 baay'isuu 3 ida'uu 2 11dha. 11 irra 3 ta'a jechuudha. 11 irra 3 11 irra 3 amma immoo maal goona? 11 irra 3 kana karaa hiruu dheeraa fayyadamnee hojjechuu yookiin gara deesimaalitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan 11 asitti barreessinee 3 asitti barreessina. 3 si'a meeqa baay'ate 11tti siquu danda'a yookiin lakkoofsa 11tti siquu ta'uu danda'a jennee ilaalla. 3 baay'isuu 3 9dha. Kanaafiyyuu 3 asitti barreessina 9 immoo asitti barreessina. Walirraa hir'isna immoo 11 hir'isuu 9 meeqadha? 11 hir'isuun 9 11 hir'isuu 9 meeqa arganna? 2dha jechuudha. Amma 2 3 hiramuu hin danda'u. 0 1 asitti daballaa. Kanaafiyyuu 20dha. 3 si'a meeqa baay'ate 20 ta'uu danda'a yookiin lakkoofsa 20tti siqu ta'uu danda'a jennee ilaalla. 3 baay'isuu 6 yoo ilaaltan 18dha. 3 baay'isuu 7 immoo 21dha. Kanaafiyyuu 20 caaluu waan hin qabneef 3 baay'isuu 6 isa jedhu fayyadamna jechuudha. 3 si'a meeqa baay'isne asitti 0 tokko daballeerra waan ta'eef tuqaa gochuu asitti dagachuu hin qabdanii. 3 si'a meeqa baay'ate 3 si'a meeqa baay'ate 18 dhufe si'a 6 6 sana asitti barreessinaa. 20 asitti 18 immoo asitti barreessinaa jechuudha. 20 hir'isuu 18 meeqadha? 2. Ammas yoo 0 tokko asitti daballu 3 si'a meeqa baay'ate lakkoofsa 20tti siqu ta'uu danda'a. Si'a meeqa? Si'a 6 baay'ate 18 ta'a. Kanaafiyyuu irraa hir'isna 2 arganna. Firaakshiniin kun yoo ilaaltan yoo hiramu bifa kanaan 20 irraa 18 hafteensaa 2 ta'aa deema jechuudha. Hafteensaa 2 ta'aa yoo deemu ittuma fufaa deema malee hin dhaabbatu. Kana jechuun firaakshiniin kun 6 jedhee itti fufaa jechuudha. Kanaafiyyuu firaakshinii dhaabbataa miti. Firaakshiniin kun firaakshinii deddeebi'aadha jechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu 5 3 irra 4dha. 5 3 irra 4 5 3 irra 4 kana yoo gara firaakshinii sirrii hin ta'initti jijjiirru maal goona? Meeqa arganna? 23 irra 4 arganna. Akkaataa itti firaakshinii makaa tokko firaakshinii deesimaalitti jijjiiran kutaa 4tti barattaniittu isa irra deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoon isaas kan kutaa 5 hojjetamee jira waan ta'eef bakka kanatti kan isinitti agarsiifamu irratti tuqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Yoo jijjiirru 23 irra 4 ta'a. 23 irra 4 kanas yoo jirru meeqa arganna? 23 asitti barreessina. 4 immoo asitti barreessina. 23 irra 4 kan erga akkasittiin barreessineen booda 4 si'a meeqa baay'ate 23tti lakkoofsa siqu yookiin 23 ta'uu danda'a jennee ilaalla. 4 baay'isuu 6 haa ilaallu. 4 baay'isuu 6 meeqa? 24 23 ol waan ta'eef hin ta'u. Kanaafiyyuu baay'isuu 5 isa jedhu fudhannaa jechuudha. 4 baay'isuu 5 meeqa? 20. Kanaafiyyuu 5 asitti barreessinaa. 20 immoo asitti barreessinaa jechuudha. Asitti 5 barreessinaa. 20 immoo asitti barreessina. 23 irraa 20 hir'isa. 23 irraa yoo 20 hir'istan meeqa argattu? 3 argattu. 3dha. 3 immoo 4 gadi waan ta'eef maal goona? 0 tokko asitti daballee itti fufna. 0 yoo asitti daballu immoo tuqaa asitti daballaa. 30 kan 4 si'a meeqa baay'ate 30tti lakkoofsa siqu ta'uu danda'a jennee ilaalla yookiin 30 ta'uu danda'a. 4 baay'isuu 5 yoo ilaalle 20dha. 4 baay'isuu 6 24dha. 4 baay'isuu 6 24dha.
afur baay'isuu torbaa yoo ilaalle meeqadha? 28dha. Soddomatti inni siqa waan ta'eef isa fudhannaa jechuudha. 28 afur si'a meeqa baay'ate 28 dhufe torba immoo asitti barreessina. Ammas itti fufna. 30 irraa 28 yoo hir'isnu 2 arganna. 0 tokko immoo asitti daballee itti fufnaa jechuudha. 0 kana yoo itti daballu meeqa ta'a? afur si'a meeqa baay'ate 20 ta'uu danda'a jenna. afur baay'isuu 5 ilaala. afur baay'isuu 5 20dha. Kanaafuu 20 asitti barreessine 5 immoo asitti barreessina jechuudha. Kana yoo walirraa hir'isnu 0 ta'a. Hafteen isaa 0dha taanaan dhaabbataadha jechuudha. Asitti kun deesimaalii dhaabbataadha. Deebiin isaas 5.75 argachuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu 6.1/2. 6.1/2. Firaakshinii sirrii hin taanetti yoo jijjiirru kana meeqa arganna jechuudha? 13/2 arganna. 13/2 yoo hirru meeqa ta'a jechuudha? 13 asitti barreessina. 2 immoo asitti barreessina. 13 lama si'a meeqa baay'ate 13 ta'uu danda'a yookiin 13tti lakkoofsa siqu ta'uu danda'a kan jennu ilaalla. Innis meeqadha? 2 baay'isuu 4 haa ilaallu. 2 baay'isuu 4 8dha. 2 baay'isuu 6 immoo haa ilaallu 12. 13tti inni siqa waan ta'eef 2 asitti barreessina. 2 ifama asitti si'a meeqa baay'isne? Si'a 6. 2 baay'isuu 6 12 waan dhufuuf walirraa hir'isna. Amma 13 irraa 12 yoo hir'isan tokko argattu. Amma 0tti daballee itti fufuu dandeenya. Tuqaa asitti keenya jechuudha. Yoo 0tti daballu 2 si'a meeqa baay'ate 10 dhufuu danda'a jenna. 2 si'a meeqa baay'ate 10 dhufuu danda'a? Si'a 5. Kanaafiyyuu 5 asitti barreessina. Deebisa dhufe yookiin 10 immoo asitti barreessine 10 irraa yoo hir'isnu meeqa arganna? 0dha. 0 yoo ta'u maal ta'a? Hafteen isaa 0dha waan ta'eef deesimaaliin kun deesimaalii dhaabbataadha jechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu 7.1/5dha. 7.1/5. Kana firaakshinii sirrii hin taanetti yoo jijjiirru meeqa arganna? 36/5 arganna. 36/5 kanas maal goona? Akka kanatti 36 asitti barreessine 5 immoo asitti barreessine hiruu dandeenya jechuudha. 5 si'a meeqa baay'ate 36tti kan siqu yookiin 36 ta'uu danda'a jennee ilaalla. Si'a meeqa baay'ata? 5 si'a 5 yoo baay'isnu 25. 5 baay'isuu 7 jennu. 5 baay'isuu 7 meeqadha? 35. Kanaafiyyuu 7 as keenye 35 asitti barreessina. Walirraa hir'isna. 36 irraa 35 yoo hir'isnu meeqadha? Tokkodha. Tokko as keenya 0 yoo asitti daballu 0 asitti tuqaa daballaa jechuudha. Yoo lakkoofsi jiraate tuqaa daballaa. 5 baay'isuu meeqatu 10 ta'a? 5 baay'isuu 2. 2 as keenya 10 immoo asitti barreessina. Walirraa yoo hir'isnu meeqa arganna? 0 arganna. Kana jechuun deesimaaliin kun deesimaalii dhaabbataadha jechuudha. Hafteen isaa 0 waan ta'eef kanatti hojjechuu dandeenya jechuudha.